السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخينيا أكم جرتني فيان جيب بدني الحمد لله رب العالمين. أنا كا يوتيوب أفحاريا بليز ماتي نافتا نججبيشا جوليتني جولي أورمو أكسمتي وري ماتي خياتاتن ميسي جلتي وري يوتيوب قبدن أنا في سماتي تهاجاب نكتي بريسا أني سماتي نسنيفتا والها قد سنون إسنينجا أرى نياني قدو نياتا برست على رابطو منا ممتي خيسافو جولين دبرتوني خينيا ورا جولي قبدني جولين وانا كاناني جالتي منتي هالا سلبان يوغوتني في الرفلة تمادا خوني قلبي صوصا وانتاتي صوصا بروستين اتنياد دمو أركتني أكا اتبريدو حالي اتدلقمو حالة سلبادا مال نفيسيسا نشا حبا لما حالما ماتين خيسان اتين قداته نشا جاتشون خنا فجأة بقولو خنا جاتشولا لما دواني نبرباتشسو زبادي دا زبادي كامباني برباد قبدني في براجاتشولا شرطي مو المرائي ايغا خنا قوني نشافونيتي ibiddarra bishaan oowaa wajjin ibiddarra keenye hanga inni jabaatu ibiddarratti harka keenyaan hin dhiisnu walitti laayinaa jechuudha. Eegaa nashaan akka gonfootti nuuf jabaate booda ibiddarraa boosnee lafa keenyatti hanga qabbanaa'u itti dhiisna. Daqiiqaa 10 akkas dhiisnee san booda maal goona qullubbii yookaan nacci shunkurtii jechuudha. namni wallaalu hin jiru kana isa kana firii hanga isin akka nama gubutti yoo jaalattanis hanga barbaadan ittiin heddummeessattanii jechuudha. ni solleessitanii nashaa akka gonfootti qopheessitan san maashina keessan keessa galchitan. Eessa maashinatti neexan booda maal gootanii zabadii fuutaniiti itti neexan zayitii hanga inni akka kireemaa kanatti isiniif bareedu laalachaa zayitii itti neexanii san booda qullubbii solleessitan san itti neexan waliin daakamaa jechuudha. Amma gara burustii keenyaa deemnaa jechuu eega kanarraa fixannee dhandhamni isaatis hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuuf ifi akkasumatti khal adii itti neexan xiqqashoo maankaa cinaa maankaa jechuu shoorbaa maankaa cinaa maankaa kana cinaa isaatti neexanii waliin daayitanii akkana isiniif dhufaa jechuudha. haalaan bareeda ijaafis akkasumatti dhandhamni isaatis hedduu mi'aawa. gama burustii gisee dhufnu as lukkuu qabna. lukkuu keenya ciccirannee eega qopheessinee booda dhiinee jaayiza qopheessanna. eegas booda maal goona as killee qabna. killee kana ni cabsinee soogidda ashaboo wanta mancaan barbaree diimaa barbaree gurraacha qondo barbaree jechuu akkasumatti qimama isin jaalattan itti daachuu mirga keessanii. kuni daqiiqaadha. daqiiqaas ashaboo fi barbaree diimtuu fi waan isin barbaadan itti idaattanii. kuni daabboo daakkamaadha. maal goona lukkuu keenya fuuneeti bismillah killee keessa yeroo duraatiif killee keessatti akka gaarii garagagalchina akka killee nuuf dhugu. eegasi daqiiqaa keessa finna. eega daqiiqaa keessa finne ammas maal goona killee keessatti deebisnaa jechuudha. hedduu jaalattanii ijoolleen daa'imman shamaran keenya warri daa'ima qabdanii ijoolleen nyaata akkana hedduu jaalatti.
godhaa fi alarraa bituu fi mana keessatti haala salphaadhaan tolchitanii fi eega waa hunda goone booda gaahunno bilcheessinee haala bareedaa kanaanii qophaa'ee jira jechuudha. San booda zayitii keessa zayitii oowwaa ibidda isaa xiqqeessitanii zayitii keessa galchitanii ni xabbasamaa jechuudha. Haala bareedaa kanaan bas ibidda isaa hedduu xiqqeessuu qabdan. Maaliif jennaan yoo ibiddi guddaa tahee keessi isaa hin bilchaatu, gubbaa qofaa diimata. Amma kuni keessinis gubbaan isaatis wal qixa. Haala bareedaa kanaanii harka kiyya waan xurii ta'eef malee silaa baniin isin agarsiisa. Haala bareedaa kanaan ni agartan jeetii yaada. Haala bareedaa kanaan keessi isaatis bilchaatee jira. Akkasii daawwattoota keenyaa na jajjabeessaas maatii naaftaa yuutuuba kiyyaa akkasumatti laayikis godhaa, sheeris godhaa, wal haa jajjabeessinu inshaallah. Isinis warri maatii naaftaa tanii miseeja nafkaaya maatii naaftaa jaa anis maatii isiniif taha wal haa guddisnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanga viidiyoo biraatii wal arginutti turtii gaarii hordoftoota kiyya qaalii.